inna nuti jechuudha dhoksineefu dhoksuu baanneefu wanti yoo rabbi biraan dhufte wanti haftu hin jirtu jechuudha. Miidiyaatti baasuu baannee rabbi biraa dhufte yoo taate wanti haftu takka illee hin jirtu jechuudha. Waaqayyo immoo kaleessa ganama eebbisee guys nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa qabdanii nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbi isiniif haa wayitu hunduma keessaniif egaa sammuna kana viidiyoo wayii ijoollee qofaana hojjadheen ture egaa argitanii jirtu sanis እና ከጨራተ እሞ ጉያ ከሌሳ ሚዲያ ወይ ኤቢሲሳ ቱሬቹዳ ማልቲ ሚዲያ አላ ደርብሬ ቪዲዮ ጥቆርሲን ይወጭልኝ ቱሬ ዋይ ሚዲያ ከናይ ኤጋ ማልቲ ሚዲያ ጀደምት ይየቹዳ እና እሳ ኤቢሲሳ ቱሬ ከናፊዩ ባይቶ ኩኑቲ ቶሌ ጅራ Achin ture akka beekamu sanitti meetiin ture egaa nuti akka isaan keessummaa kabajaa godhanii raawwatanii nu waamanii jiru akka biyyattiitti gaabii uffisuu isa jedhamu sanadha. Isaan akkuma surmayyuu mucaa ishee xiqqittiitti uffisan jechuudhaan talakki ishee xiqqoo ishee dhiyoo kana dhalatte kanatti. Innaa akkasisiniin jedha gaan ishee qabadee nannee kophaadhuma kootanaan dhaqee egaa waaqayyo galateeffamu eebbifamnee milkoofne galle jechuudha galanni kan waaqayyo haa ta'uti inna akkasisiniin jira baay'ee tokko gammadee siniin jira yaanni kan koona milkaa'eera qophaa kooti jedhee osoon of sodaadhu qophaa ta'uu kan koos egaa waaqayyo mul'akki ani si faanan jira ati qophaa kooti jettee gaafa of sodaatti ani immoo si faanan jira jedhee raawwatee waaqayyo na jajjabeessee egaa akkuma namaatiinis keessummaa kabajaa ta'ee akkuma affeerametti dhaqee achitti irratti harkameetiin jira waaqayyo galateeffamuti kanattaan see jechuudha egaa sammuna kana viidiyoo wayii hojjetaatiin ture akkuma argitanii ijoollee kan kooti irratti jechuudha namoonni baay'een keessanii lakki maaliif ijoollee yaaddessitaa maaliif akkana gootaa jettanii raawwatanii kan koomentiidhaan naa dubbattanii jirtanii galatoomaa isiniin ja'a isin bichaa miti namoonni baay'een immoo gara keessaatiin irree warri natti dhiyaatan dhufanii raawwatanii akkamitti waan akkanaa gootaa maaliif akkana jettanii ijoollee maaliif siqeessitaa fuula miidiyaatitti iyyuu maaliif baastaa akkasitti kan jedhanii natti lolan hedduutu jira akkasuma koomentiidhaan keessattuu urjii jechuudha mucaa ishee xiqqeetti maaliif mucaa miidiyaa irratti baasta jettanii kan natti loltan hedduutu jira jechuudha ilmoo waaqatu nama inna nuti jechuudha dhoksineefu dhoksuu baanneefu wanti yoo rabbi biraan dhufte wanti haftu hin jirtu jechuudha. Miidiyaatti baasuu baannee rabbi biraa dhufte yoo taate wanti haftu takka illee hin jirtu jechuudha. Waaqayyo immoo kaleessa ganama eebbisee sii kenna yoo ta'e omas jalaan taatu ilmoon tun jechuudha. Miidiyaatti baastee dhiistee wanni ishiin taatu hin jirtu jechuudha. Waaqayyo eebbisee sii kenna. Kanaafiyyuu wanti hundinuu waaqayyo nama kamiifiyyuu eebbisee namaa kenna jechuudha. Garuu kanaafiyyuu waaqa biraa hin dhufinii malee nama biraa kan dhufti omaa nama hin gootu jechuudha. Wanti nuti takkallee akkuma kunoo anaan argitan kanatti waaqa biraa hin dhufne anam waaqni sibiran jira ati qophaa kooti yoo jettes ani immoo sibiran jira naan jedhee kunoo na jajjabeessee nama guutuu na godhee nama ibsii amma sanaa keessatti dhaabadhee anis keessummaa kabajaa ta'ee akkuma dhiyaadhe sanatti jechuudha. Gara biraatinis waan kamirratti iyyuu jechuudha waaqayyo nu faana jira nuti fakkaata malee waaqni nu faana jira jechuudha gaafa nuti qophaa keenya umtuu nu bira hin jiru firan qabnu aantee hin qabnu jennee gaafa nuti jennee too hidhii keenya xunnu ani isin faana jira kan fira caalu ani isin faana jira nuun jedha jechuudha waan keenya orjiko manna ammaa koo tanasash heddenash buna dafi fadhee jiraayyuun jettanii dhugaaf noo jabanaan wazzira asumatti saarvisirra naqadhee tana nan buufadhamee atuma nu deessu baay'ee mataan koo na dhukkubee naanani daakuu bunaatiin qabaa dafi fadhee amma ijoolleen dhufanitti ariifadhee nan ariifadhee amma ijoolleen dhuftutti mataan kan koo na dhukkubaa jira innaa akkasii intala kan koo immoo manuwatti obbolaashii biratti gatee tanan deemee siniin jedha kanaafiyyuu egaa waan isin naan jechaa jirtan hundumaa koomentii keessanis nan laalaan jira akkasuma immoo warri keessanillee dhuftanii warri lakkoofsa koo kan koo qabdan gara WhatsAppitiin
na dubbisaati jirtanii nan arga jechuudha waan hundumaayyuu yoon isin illee deebisuu baadhe yeroo dhabee ifa manaa godhaan isin jiraan attiin qabaminaati innaa waan hundumaayyuu isiniif hima jechuudha maaliifin akka viidiyoo ijoollee irratti viidiyoo sana hojjedheellee isiniif hima jechuudha malee egaa dubbiin dhugaas ta'uu danda'a dhugaas ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha kanaan waa'ee ijoollee irratti isin gatee yookiin immoo maatiitti isin galchee raawwadhee tanan deemee hojjedha araba deemaa isaaniin jedheeni yookiin dubbichi isaa dhugaas ta'uu danda'a dhugaas ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliifin isa dhumarratti waliin ilaalla dhumarratti maalirraa orjikoo kolfitiishi innaa maalirraa kan ga'u isinitti hime jechuudha waan hunduma isaayyuu egaa isa bichaa miti ergasii jechuudha siistariin illee isuma waan ta'e godhachaa jirti akkamitti ilmoo kana mucaa daa'ima tanaa akkamittiin maazariitti galcheetiin deema jechaa jirta itti raawwattee lolaatii jirti innaa ishiin illee dhufuu dandeesse jechuudha samuuna kana akka carraa ta'e samuuna kana biizii taatee baay'ee hojiidhaan qabamtee jirti barnoota barataa jirti modeelingii barataa jirti deebistee ammas editingii garaagaraa barataa jirti guyyaa tokko lafa hin teessu jechuudha barataatii jirti na bira dhufaa hin jirtu jechuudha samuuna kanatti inna hin dhufti natti fakkaata gaafa dhufte akkama gashiin taatu wajjin waan ilaalla dhugaa waaqaa jechuudha silkiidhaan ismoo waan ta'e natti lolte maalati eenyu isaan siifaa guddisaniidhaaf dhalte maal jechuudha isa maal jetti basmaa isa waan ta'e natti lolte jechuudha dhugaa rabbi dubbicha isaa maal akka ta'e odoo inni ilaalee viidiyoo qofa dhaggeeffattee achi gaafa viidiyoo dhaggeeffattee deemtu daawwaltee basmaa isa ishiin godhatte jechuudha ani dhugaa gaafa dhufte garuu waan ulee danuu dhiistu natti hin fakkaanne so lamaan ni nyaam jechuudha gaafa ishiin dhufte ani yaada yusila kaameraa ofii kootiif mana keessatti kaayeen ta'a waan ta'eef akkuma ishiin hin naqanittan irraa waraaba dhugaa waaqa hin argitanii irraa waraaba akkuma akka ishiin taatu ilaalla viidiyoo kana ammoo amma ishiin dhuftutti jechuudha yoo ishiin dhuftee viidiyoo ishee irraa waraabeen booddeen gad lakkisa malee amma gadi lakkisu jechuudha dura viidiyoo ishee irraa waraabee tanan sanaan booda gadi isinii lakkisaa jechuudha so kanaaf iyyuu egaa maal akka isiin taatu akkam akka isiin gootu wajjin maal ilaalla gaafa ishiin dhufte ilaallaa jechuudha yookiin arrayyuu dhufuu dandeessi ganama naa bilbiltee kilaasiin jira yoo naaf danda'ame kilaasiidhaa bayyee tanaan dhufanaan jette kilaasii galgala sin qabdii amma sa'aatiin ganamadha jechuudha naa kanaaf iyyuu ganama sa'aatii 3 waan akkasii natti fakkaatasti amma sa'aatii 3 jechuudha amma sa'aatii 3dha yookiin mana barumsaatii ganama kana kan baratu kana sa'aatii 4 yookiin 5tti baati sa'aatii 5tti dhufte taanaan viidiyoo qixxeettadha ishee raaba akkam akka ishiin taatu wajjin waan ilaalla jechuudha akkam akka ishiin taatu wajjin waan ilaalla na tortiin keessa nana wajjin haa ta'uun isiniin jedha egaa waan hundumaafuu isinis na jajjabeessatti jirtu galatoomadha egaa waan hundumaa gadi baasnee hin dubbanne asumatti kaabsinee dhiisnee waan jiru hundumaa gaa baasis hin dubbatin irrattis hin hojjetin viidiyoo waan jedhamee fi anis immoo nan dhiisee wanti hundummoo gara murteeffametti murtaafamaatii jira egaa haalichi jireenyaa namni tokko nan jiraadha yoo jedhe ni jiraata jechuudha haala kam keessatti iyyuu ni jiraata agabus yoo bulee nyaates yoo bulee inuma jiraata jechuudha nama faana yoo jiraattes qophaa kee yoo jiraattes immoo inuma jiraata namni kamiyyuu jechuudha inuma jiraata nama lamas ta'e jiraadha nama tokkos ta'e jiraadha inuma jiraata jechuudha so kanaaf iyyuu egaa jireenya nan jiraadha jettee raawwattee ofitti murteessite taanaan abdii godhatte taanaan onnee godhatte taanaan ni jiraatta jechuudha jireenya kaleessa nama lama nama sadi taatee jiraattu sana caalaa gaafa qophaa kee taatee jiraattu inda libbii kan kee akka barbaaddetti jiraatta jechuudha inda'u so kanaaf iyyuu anis waan hundumaa dhiisee ijoollee kan koonaaf caalaa ijoollee koo guddifachuu naaf wayyaa sammuu koo iddoo tokko godhadhee jiraachuu naaf wayyaa uf jeeqaa jiraachuun barbaadu ijoollee koollee jeeqaa jiraachuun barbaadu jedhee waan hundumaa murteeffadhee ofirraa dhiisee jechuudha waan an dhabis dhabee waan an argadhes argadhee ofirraa dhiisee jechuudha kanaafiyyuu ani wanti hundumaayyuu kan naaf caalu maalinni ijoollee koo kana jechuudha ijoolleen kan koo waan hunda naaf caalu jechuudha kennaa caaludha jechuudha ijoolleen kan koo so kanaafiyyuu ani wanta itti gaddu takka illee hin qabu wanti narraa badiis tokko illee hin jiru jechuudha galata rabbii
sila kana ta'eefuu egaa waan jiru hundumaa amma naaf danda'ame guyyaa tokko isiniifan ibsee jechuudha. Akkuma nama biraallee fakkeessee jireenyicha haalicha jireenyichaa akkamitti akka furmaata argachuu danda'u, akkamitti akka keessa darbuu hin danda'amu, akkamitti akka jireenyisa daddamatanii yookiin immoo haalli jireenyaa gaafa nama tokko faana walitti dhuftee akkamiin akka ati walitti dhufuutii qabdu. Akkuma kaleessa hoo jedhee raawwatee namni walitti dhufu, akkuma kaleessa maatiin baasee qalee diggisee raawwatee walitti nama fidu sanaan jireenyi immoo gaafa dhaqanii gargar bittinna'an akkam akka tatta'u baay'ee ulfaataadha jechuudha dhugaa dubbachuudha. Fi egaa nuti waan hunduma keessattuu Waaqayyo haa galateeffamu nu gargaareetii egaa gara xumuraarra ga'aatii jirra. Hanga dhumaatti immoo Waaqayyo nu faana haa ta'u, ammas isatu nu faana jira, borus immoo innumti nu faana haa ta'u. Egaa ayyaantun dhufte waan akka gootu akkam akka taatu wajjinumaan ilaallaa dortiin keessan wajjin haa ta'u. Kaameraa kiyya akkam banetti jechuudha har'a jechuudha. Akkuma banametti oola. Akkuma banametti oola dhugaa Waaqayyo. Naashiin dhuftetti viidiyoo irraa waraabna sa'aatii 5 yookiin bakka 4 walakkaa 5 dhufti mana barumsaatiin baati. Nan dhufanaan jettee oo dhufte akkam akka ishiin nagaggootu ani hin beeku, rabbiin tokkichaa beeku. Ijoolleen illee mana barumsaati mana hin jiranii sana booda akkam akka ishiin nagootu hin beeku gaa. Taa'etu waan ishee eegaa jira. Akkuma malee loltee jira dhugaa rabbii viidiyoo lachuu dhaggeeffatte natti fakkaata. Kanan mucaarraa isa hojjedhe kanan ishee dubaraarraa isa hojjedhe argitee itti fakkaata. Akkuma malee taate jechuudha, akkuma malee akkamitti jechuudha. Akkamitti yaaddaati daa'ima mucaa duudaa kana fuutee maal gochii dhaluu dhatte. Akkuma ta'eeti taate Kiristoosiin baqqanatti jijjiiramte. Innaa yeroo isheen dhufte wajjin waan ilaallaa turtiin keessan wajjin haa ta'u viidiyoo kana amman maal qotaa hojii ofirratti shaffante. Amma isheen dhuftee viidiyoo ishee irraa waraabatti gadi lakkisu. Sababni isaa maa inni viidiyoo takka yoo ani gadi lakkise oosuma dhattee daftee ilaalti waan ta'eef yoo ani kana amma odoo isheen hin dhufin gadi lakkise irraa ilaaltee raawwattee narratti hojjetaa jirti naan jettee jechuudha. Amma isheen dhuftee ishee irraa waraabutti viidiyoo kana gadi lakkisu. Innaa laayik sheer gochuun dagatinaadha. Dortiin keessan wajjin haa ta'u. Waaqayyo hojii immoo wantoota babbareedaa waan nama babbashannansiisu qabannee isiniif dhufna. Isin immoo laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessadha. Warri maatii keenya ta'in immoo maatii keenya ta'aadha. Warri maatii keenya taatan immoo laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessa isiniin jenna. Kana hunda waan gootaniif galatooma. Hanga ayyaantu wajjin deebinee dhufnutti turtii gaarii.